ربي جا جعفر برنا جيسا الفيديو تن جعفر كوميدي جاني بكسي خنا يا الموهات هدون دلتي يا ديك على وان فكاتولال درسي تشبلا أجاوا يا الموهات ودانتي توري إيش الدرانو سخراني فايدان كابو جنبي يا سخرانا جلتامتي توري بلا أجاوا بنا جعفر برنا جي المهات السلخان اوكي عزيزو مكا كير قتنا جته كي كنت رونا ما كنت روي ساعتي كان دلن نبيك الشي درا اجو سنان جتو كمان ناشي ساري بوكو اما نمان جيسي چابسانا مانتيسو معلومات أولها دبرتوتو ما كان nama kastaatu kana osoo viidiyoodhuma kana fuudhanii haadha fi abbaa isaaniitti agarsiisanii yoo kana haadha fi abbaa iyyuu qabanii jedhi yaadi. Maal godhu haadha fi abbaanis intalli keenya nu hojjetti hoggana cimtee waan iddoo guddaa geesse qarshii godhatte ani yaadu. Isheen kun miidiyaa hawaasaa irratti akkasitti of arrabsiisti amantaa ishee arrabsiisti maatii ishee arrabsiisti. Yaa kaako woomata qofaan siimati. Awwaan itti barreessitu tanaami barantana. Maafi mushkila awwamuun daasi garuu taniin joo asii shabakaa bitattee shabakaa gubbaan taa'in ilmaan keessa daqaa kadhachuu jirani san gubbaadhaan ammallee deebisi yaartii ta'e milishaallaa galgala tokko takka cidhee kanallee masaraa jaallaa lakka hudduu tana qotu jiran jedhan ati ammoo asii qunxaa dhawaa haayyattee masaraa keessa cinaan lafarra shorreessaa cinaati cittaa yaa buleessa yaa kaako buleessa kiyya kabaalee miti yaa kaako cinaanii fi bineentiin raammoo itti odoonii fi mataa gubbaa cittoon gayyaatu. Antanin jo kakak kayak kun gowa garte jarti butanti jarti soda jitu mata marate ijem marate bishanera biyabena fakat sigare khanafu ani wantana badakhiya kontoro matan cittai Ega an ijoolleen kun jechuudha ijoolleen maali dubartoota gurguddoon kun ishee achi keessa nama tokko yoo akkas foolii ijoollummaa kana qabaatte malee kaan dulloota jechuun dandeessanii hundaafuu jarri kunan wanta shanan tokko rakkatan jedhee yaada ashamaa hordoftoota chaanalii keenya akkam fayyaa keessanii jira galata rabbii isaaf haa galatu deebi'ee dhufee jira hundaafuu baga nagaa keessanii na eegdan isiniin jedha alas video kana qabadhee dhufee jira video maal taphasin jedhamu tarii akkasumatti yoo dhagaame jedheen yaadeetini hundaafuu baga nagaa keessan taatanii jalqaba namoonni amma kallattii chaanalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama chaanalii kana faaraa taanaan please subscribe godhaan maatii keenyatti dabalama sana malees video kana like gochuudhaan mee tasa yoo dhagahan jechuudha dubartoonni keenya tokko tasa yoo dhagahan biraan akka geessan asumaan isiniin gaafadhaan isiniin jedha hundaafuu maal seetan dubartoonni kun jechuudha keessattuu dubartoonni muraasni dubartoonni gurguddoon dubartiin umriin ishee waggaa 30 ol biyaansi dubartiin asirratti miidiyaa kanarratti keessattuu TikTok irratti jechuudha wanta saalaa kana dubbatti jechuudha muraasa ijoollee muraasa yoo ta'en alatti ijoollee shamarran muraasa yoo ta'en alatti dubartoonni kun dubartoota waggaa 30 oliidha. Egaa jarri kun ani baay'ee dhugaa baay'ee tokko na ajaa'iba na kofalchiisusi waan saalaa waan ta'eef yeroo tokko waan dubbii sanaas allaaltee ni kofalta kuni kolfaa isin qabu garuu ijoollee namni sammuu sabal'aa ta'e sammuun isaa yaadu jechuudha ijoollee kanatti baay'ee dubartoota kanatti baay'ee aara. Egaa jarri kun anis waan tokko qabadheen dhufee tarii maalaan saalfadha isaanum saalfanii kan afaan isaaniitti bara. Egaa jarri kun wanta shanan tokko rakkatan jedheen yaada jechuudha. Jireenya isaanii keessatti waan shanan tokko hanqate jedheetan yaada innis maalidha jalqaba ijoolleen kun yookaan dubartoonni kun jechuudha maatii waan qaban natti hin fakkaatan. Maatii waan qaban jechuun abbaa fi haadha waan qaban natti hin fakkaatan. Firoota waan qaban natti hin fakkaatan yoo qabaatanis jechuudha abbaa fi haati isa miidiyaa tosuma waa'ee miidiyaa hin hordofne sana malees firri isaanii waa'ee miidiyaa hin hordofne jira miti. Isa lafaan fakkeenyaaf namni keenya lafa gammoojjii jiru miidiyaadhaan waliin argu tarii ijoollee akkasiis ta'uu danda'an jedheetan yaada. Yookaanis immoo dubartiin beektan miti dubartiin mana shaayiitti hojjettee mana shaayii bakka hin jira miti jireenya alaa kana bartee adda ishee yookaan dur isheetti jechuudha akkuma dhalatteen bakkeedha argamtee bakkeetti darbatamtee jechuudha bakkeetti guddattee achi booda bifa kamiinuu haa ta'u biyya alaa kana deemte natti fakkaatti. Walumaa galatti dubartoonni akkasii dubartoota maatii qaban natti fakkaatu. Walumaa galatti jechuudha guutummaatti
dubartoota maatii qaban tokko natti hin fakkaatu. Sana malees immoo inni lammataan dubartoonni kun dubartoota dhiira barbaadanii dhabanii yookaanis immoo nama itti heeruman barbaadanii dhabanii eeggatanii dhabanii yeroo isaanii fixanii jechuudha. Isuma dhugaan isinitti maali baay'ee nama aartan jechuudha. Yogguu kana miidiyaa kana irratti yoo ilaaltan jechuudha. Keessattuu TikTok irratti yoo ilaaltan parsantii muraasa jecha isaanuu jecha akkasiin fayyadaman ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ijoollee dhiiraa muraasa keessatti agartu jechuudha. Garuu irra caalan dubartiin afaan baastee yogguu akkasitti waan saala kan dubbattu isaan maal rakkatan jedheen yaada akka kootti dubartii heeruma dhabde agartee hin beektan dubartii dhirsa eeggattee dhabde dhiira eeggattee dhabde tasana fuudha na kadhata maal jettee dubartii dhabde jedhee san yaada. Egaa wanti quufan akkas nama hin godhu osoo fuuldurri kee yookaan fuuldura keetii waan gaarii yaadda ta'e yookaan immoo fuuldura namni hanga lafa kana irra jiraatutti booluu isaatiif waan gaarii yaada jedheen yaada. Boru biyya sanii galeetan jireenya godhadhee jedhee yaada. Takkittiin tokko maal jetti as irratti ilaaluu dandeessan ani wantoota TikTok ishee waan hin qabuufini ani dubartii ijoollee sadi qabudha jetti. Ijoollee sadi qabdi. Ijoollee sadii miti dubartii barandaatti guddatte yookaan immoo dubartii mana sireetti guddatte jedhanii. Dubartii daa'imni keessaa bahe hin fakkaattu. Osuma qabaattee jechuudha. Waanis qabdus natti hin fakkaattu. Osuma qabaattee dubartii daa'imni keessaa yookaan immoo ilmi namaa keessaa bahe natti hin fakkaattu. Egaa dubartoota walumaa galatti dubartoonni achirra jiran inni lammataa jechuudha dubartoota dhiira eeggattee dhabde dubartoota heeruma eeggattee dhabde dubartoota waan taatu dhabdee biyya kanaa baate jechuudha. Tarii yoo asiin akkuma beektan TikTokii kun jaalalleewwan walitti fiduu qabe bifa saniin argattee yoo akka ishii kan argattee wajjin jiraatte jedhee malee dubartoota abbaa manaa yookaanis immoo jireenya isaanii fuulduratti hiyyaanni dubartii dhiira eeggattee dhabde jedheen yaada. Sana malees immoo ijoollee xixiqqaan jalaa balleessaa jiran shamarran keenya xixiqqaa homaan beekne isaan dubartoonni kun egaa waggaa 30 ol yoo xiqqaate jaartii sabii arriiti dubartoota gurguddaadha jechuudha. Ijoollee xixiqqoon jalaa balleessaadhaan dhugaan isiniin jedha. Ijoollee shamarran xixiqqoo maal jettii ishee ilaalteeti ndii intalli kun akkasitti laayikii argatte dubartiin kun akkasitti sabskiraayib kanaaf maali kun fooloo argatte laayikii argatte bakka akkasitti guddattee TikTok ishee maafan ani kana jedheen guddanne viidiyoo lamaan sadeen takka akkas jedheetan sana booda dhiifama gaafadhee viidiyoo kiyyatti deebi'a fooloo ittiin gugurradhee jetti. Akkasitti amala nu jalaa balleessaadhaan ijoollee makaanii jechuudha. Hundaafuu laayikiin godhinaafi. Inni itti dubartoonni kun maal dhabanii jedheen yoo yaadu jechuudha dubartoota amantii dhaban. Yaaduma maqaa amantii musliimaa maqaa amantii kiristaanaa baatanii deeman malee dubartoota waa'ee amantii gonkumaa hin beekne jechuudha. Tarii maqaan gochi isaanii yeroo tokko jedhan immoo waan akkasitti saalaa kan afaan isaanii keessaa ba'ee sana booda immoo yeroo muraasa immoo yookaan manzuumaa banatu yookaan faarfannaa banatu walumaa galatti dubartoota amantii hin qabne jedhetan yaada yoo beektan jechuudha. Yeroo baay'ee Sheek Anwaar ijoolleen musliiman beektudha yaada isaan na hordofanii yeroo baay'ee ni gorsa ijoollee akkasii kana yeroo baay'ee deddeebi'ee haasa'anii garuu namatti dhaga'u hin jiru. Ijoollee musliimaa baay'ee jiru asuma irratti jechuudha. Ijoollee wanta akkasii haasuuf ijoollee musliimaa baay'ee jiru. Homaan dhagaan jechuudha. Gara hundaanuu amantii hundaanuu yoo itti himame homaan dhagaanu egaa hir'ina wantoo qabu jedheen yaada. Hir'ina amantii qabu amantiin qabanii yaada maqaa dhaatan malee amantii akkas jedhanii yaada maqaa dhaatan malee amantii waan qaban natti hin fakkaatu ijoolleen kuni. Inni dubartoonni kun hin qaban jedhee yaadu inni xaanu safuun beekan walumaa galatti osoo safuu beekan ta'ee osoo seeraan guddatan ta'ee ulfaata dhugaa isa dhiirattu jechuudha. Dubartii miti isa dhiirattu mucaa dhiiraatittu baay'ee ulfaata jechi isaanii afaan isaanii itti baasan kana jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata baay'ee. Egaa akkas jedheen hubadha. Walumaa galatti dubartoota namummaa hin qabne dubartoota burii isaaniitii yaadne dubartoota bor maal taana jireenya akkamii jiraanna har'a kana immoo haasofne namni nu dhaga'u jiraayi namni immoo nu dhaga'ee bor maal jedhanii dubartoota hin jijjiiran afaan Amaariffaatiin ishuma Oromoo taate intalli kun kunoo afaan Oromootiin hojjetti yoo ilaaltanii jiraatan afaan Amaariffaatiin hojjetti garuu Oromoodha. Yeroo kaan saba ofii saba kiyyaafannaa badha jette yeroo kaan waan baay'ee haasofte jechuudha safuu kana. Namni koo kan hojjetu yookaanis immoo kan biyyaa bahee waa meeqa argatee waa meeqa argee hojii sana qabatu jechuudha. Boru kiyyaa namni dhiyeessaa jireenya gaariin jiraadha bakka maatii keenan fooyyeessa jedhee yaada. Garuu akkasitti afaan alba'aa waa meeqa haasa'aa jechuudha.
jireenyuma akkamii akka jiraatan fuuldura isaanii jechuudha baay'ee na shakkisiisa. Namni koo guyyaa achi dhufte amma achitti namtuu sin argu homtuu wanti haasofte homtuu sin argu homtuu si argi quba sitti hin qabu garuu asitti guyyaa dhufte namni walumaa galatti namni sooshaal miidiyaatti baay'ee dhiyaataa jira. Ati yookaan uummanni Itoophiyaan kun sooshaal miidiyaan fayyadamu jettee akkasitti alba'aa jirta ta'a. Garuu namni guyyaa sana gaafa quba sitti qabii gaafa gaabbiin hin deebisu walumaa galatti wanti har'a haasofte kun takka jettee takka baasettaa gaabbiin hin deebisu. Kanuma godhanii immoo jedhanii immoo waama saalaa kana jedhanii achi booda dhiifama maaltu dhiifama jedhu wanti dhiifama namaa godhamu wanta osoo hin beekin balleessan wanti dhiifama namaa godhamu wanta osoo itti yaadin dubbatan tasa haasaa keessatti fiddee tasa yoo dubbata akkuma barbaadde taatee haasaa akkasii alba'aa kana gadi yaastee jechuudha. Guyyaa lammataa guyyaa sadii wanta godhattu yoo godhatte tarii fooloo ittiin barbaacha ta'a yookaanis immoo tarii waama saalaa kanaan beekamtuudha jettee of ibsuu dandeeche. Egaa namni si beeke immoo lakki an dogongoreetti seexanan akkas na godhe ibiluutu akkas na godhe. Walumaa galatti dhiifama nama akkasiiti gochuun baay'ee ulfaataadha. Dubartiin tokko yoo beektan ta'e yeroo darbe afaan Amaariffaatiin jechuudha miidiyaa kana irratti waa'ee qiixeen maalii isaa taa'allee waan akkasii an jette jedhirsa kiyyaa jettee wanta akkasii an jette wayii dubartiin sun jechuudha dhiiga boocha yoo agartanii tulaatan jechuudha dhiiga. Hundaafuu dubartoonni akkasii dubartoota akkasiiti jedhee yaada dubartoota sammuu hin qabne jedhee yaada dubartoota umurii isaaniitiin yaadan ishuma immoo daa'ima xixiqqaan jalaa balleessaa jirtan dubartoota isin biyaansi dubartoonni kun waggaa 30 ol akka yaadutti jechuudha. Isheeduma daa'ima reefu dhufaa jirtu shamarran dhufaa jirtu ija ishee balleessaa jiran jechuudha. Maal daandii isaanii qabatan qaba. Isheen fuula akkasitti agarteetti argatte jetti kan booda laayikii akkasitti argatteetti duuba limtee akkasii dubbii akkasii haasofte jechuudha. Jireenya keessa walumaa galatti diigaa jirtuun siniin jira. Egaa wanti kun baay'ee natti dhaga'ame dhugaa rabbi baay'ee yeroo baay'ee nan hojjedha jedheetan yaada tarii immoo maallaan jedha namni jedheen yaada ture. Hundaafuu waan tarii nama tokko ni deebisa wanta ani jedhu kun nama lama nama sadi ni deebisa jedheen in fayyada laata jedheen sinitti haasa'e jechuudha. Namoonni kana dhageessan mee tarii yoo of qusachuu dandeessan of qusadhaan siniin jedha. Hundaafuu viidiyoon qabadee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti immoo hanga walitti deebinutti viidiyoo nama gammachiisu. Video akkasii fokkisaa kan osoo hin taane viidiyoo nama gammachiisu qabadheen dhufa. Hagasiittuu fayyaa naaf ta'a isinan jaalladhaa viidiyoo kana laayikii godhaa. Nagaatti.